Yoo yaa shamar kafuun warroon YouTube keessa nagaa keessanii an nagaa kutu warroon nan beeni na baraan isin jedha ibsaanaan jedhan channel kiyya subscribe gochuun like share gochuun na cina dhaabban isin jedha video no si gadhiisu tooraan akkasin bira qabuuf immoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhurra kaawachuu hin dagatanii kallattumaan gara video keenya irratti videoon keenya irraa waa'ee maalii dubbatti videoon keenya har'a suuraa ta'u video atau media atau waan barbaadan audio atau video waan barbaadan waan delete gootan kamu deebistanii argachuudhaaf waan duris waan amma delete gootanis Dimpister kan jettu application kan eessa argattu Play Store irraa ni argattu sanduuba immoo link isaa description box jalan isiniif kaa'achi jalan seentanii gabbuufachuu ni dandeessu happicha seeneetu ni ilaalla kuno yeroo jalqabaatiif fuula kana baasu isiniif fida sanduuqa yoo keenya kana haaraa wanta ta'eef immoo subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha channel kana guddii isaan isiniin jedha kuno akka kanatti isiniif fidi yeroo jalqabaa isin tursiisuu dandeessi obsaan eegaa obsaan akkanii guddi kuno fuula kana yeroo isiniif baase oddoon barbaadan kuno asii naannoo kana irra tuquu dandeessu oddoo barbaadde fuula barbaadde isiniif garuu kuno asitti mallattoo X isiniif baafti jechuudha sanduuqa ofitti duubatti deebitu achiin keessa lixu appichaatti deebitanii keessa lixu kuno erga appicha keessatti deebiftanii lixanii ofiif isiniif baasa appichu delete irraa gootu waan delete gootan isinitti agarsiisa kuno fuula kana isiniif finna baase appiin kun kana jala erga ishee akkatti tuxxanii kuno 3D Blues Premium isheetu kan akkatti isiniif baafti kuno gara kanarraa X kan jettu kana yookaan immoo mallattoo X kanarra tuxxu kuno suurota dhokatoo ta'an barbaadanii kan dhabdan hundisaa kuno as image jalatti ni argattu suura kanaan durallee delete ta'ee ni dhoskitanii illee oddoo dhoskaatti argachuu kan hin dandeenye video illee akkas dabarsitanii ni audio illee sanduuqa waan sin dhibummoo internetiin barbaadu bilisa firiidha kuno erga akkas gootanii suura delete gootanii eessa argattu kuno asii argattu naannoo kan jala kana niti mul'achaa ishiitu amma fakkeenya waa tokko delete godheen isinitti agarsiisa galarii keessa dhufeetanii asii amma fakkeenyaaf suura caalaa kuno gooticha keenya kana delete godhe isinitti agarsiisa kuno delete seeneetan appicha kahaaraatti isiniif bana yeroo banu kun kanaan eeggattu isinii kuno suurri badde kuno asitti eeski gootu yeroo baay'ee isinitti hin deebisu isiniini kuno asi kuno suurri delete godhee jechuudha galarii koo keessa hin jiru deebifachuuf immoo isan tuqa asumaan immoo delete akka ta'uu barbaadan asiin delete share gochuu barbaadan kan deebifachuu immoo isii kan restore ishii jettu kana isa tokkoof tuttu isiniif deebi'e kuno asii kuno like barbaadan niftu like godha application ichi baay'ee bayeessadha kuno asii immoo setting isaallee sisirreeffachuu ni dandeessu waan isin rakkisu hin qabu appiin kun baay'ee bayeessa waan kamiinuu kuno asitti argaa jirtu suura gooticha keenya caalondeessa delete kana argannee jira appiin kun baay'ee isin barbaachisaatti appii murteessaadha kanarraan kanaaf waan isin dhibe comment irratti nagaafachuu hin dagatina deebisa bifa viidiyoon qabadhee kan isiniif deebi'a channel kana immoo xiqqoo waan taateef subscribe gochuun like share gochuun tarree YouTuberoota gurguddoo taasisan isiniin jedha hanga video bareedaati walitti deebinuuti turtii qeerii isiniif haa ta'u nagaatti labbarraan isin jaala obboleessa keessa ibsaadha.